Wal'aansoo isa guddaa. Barreessituun Ellen White. Afaan Oromootti kan hiike Luba Lammaa Haayiluu. Boqonnaa 3 Jaarraa Dukkana Hafuuraa. Seenessaan Dagaagaa Haftaamuu. Phaawulos xalayaa isaa lammaffaa warra Tasaloniqoof barreesse keessatti barsiisni sobaa guddaan akka dhufuudhaan sirni phaaphaasummaa akka hundaa'uuf jiru dursee dubbatee ture. Waaqayyo mormanii irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa kamillee isin hin wallaalchisin. Inni bakkeetti baafamuuf jiru sun ol of qabuudhaan Waaqayyoo kan jedhamuun waanuma namni itti sagaduunis ni morma. Ofuma isaatii Waaqayyoo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa kan Waaqayyoo keessa taa'umsa ni dhaabbata. Amminni inni dhokataan sun kanumaan dura yoo jirra jira. Garuu inni amma isa ittisu amma karaa isaa dura fuudhamutti hin mul'atu. Lammaffaa Tasaloniqee Boqonnaa 2:4-7. Baruma gara jalqabaa sana irratti illee dogoggortoonni sirna phaaphaasummaa uumuuf daandii saaqan akka waldaatti suuta jedhanii seenaa jiran argee jira. Suutuma jalqaba gabii fi ciniinsuudhaan booda immoo akkuma humna dabalataa fi sammuu namootaa to'ataa deemeen dhoksaan jallinaa sun hojii isaa isa gowwoomsaa fi sagalee isaan guute sana fuula duratti tarkaanfachiise. Suuta barmaatonni warra Waaqayyoon hin beekne waldaa kiristaanaatti seenuudhaaf karaa argatan. Dhugaa mareedhaaf dhiyeessuudhaaf biyya lafaa wajjin waliigaluun ari'annaadhaan hin danda'amne. Erga ari'annaan dhaabbatee fi kiristaanummaan masaraa mootummaa seenee booda garuu waldaan gad of deebisuu Kiristoosiif bartoota isaatti moggaatti achi dhiibdee agarsiisaa fi of tuulummaa lubootaaf gaggeessitoota warra ormaatiif iddoo kennuu eegalte. Akkasumas ulaagaalee Waaqayyo kaa'es falaasamaaf barmaata namootaatiin bakka buufte. Jaarraa arfaffaa gara jalqabaatti Constantinoos jijjiirama maqaaf qofa ta'ee jijjiiramuun isa gammachuu guddaa uume. Yeroo kanatti biyyi lafaa bifa qajeelummaa uffattee waldaa keessa seente. Amma hojiin malaamaltummaa ariitiidhaan guddate. Waaqa malee jiraachuun waan badaa jiruutuma fakkaatu mo'achaa deeme. Hafuurri ishees waldaatti ni to'ate. Barsiisni ishee, ayyaaneffannaan ishee fi faalaasamni ishee amantiif waaqeffannaa warra duuka buutota Kiristoos jedhamanii wajjin wal make. Waliigalteen ormootaaf kiristaanummaa gidduutti taasifame. Kun nama cubbuu isa duraan dursee akka inni Waaqayyoon mormuu fi ol of qabu dubbate sana argamsiise. Sirni amantii sobaa guddichi kun wixinee olaanaa humna seexanaati. Teessoo irra taa'ee akka fedhii isaatti biyya lafaa hoogganuudhaaf yaalii inni godhuuf raga baatudha. Seexanni yeroo tokko ilma Waaqayyoo wajjin waliigaltee uumuudhaaf yaalee ture. Lafa onaa keessatti Yesuusin qoruudhaaf dhufee guutummaa biyya lafaaf miidhagina ishee erga itti mul'isee booda mootii dukkanaa kan ta'e kanaaf yoo beekamtii kennite isaan kana hundumaa siifan kenna jedhe. Kiristoos gowwoomsituu gahistuu kana ifachuudhaan akka irraa fagaatu dirqamsiise. Haa ta'u malee qorumsuma wal fakkaatu gara namaatti fiduudhaaf seexanni milkaa'ina guddaa argate. Bu'aa fi ulfina biyya lafaa argachuudhaaf jecha waldaan deeggarsa gaafachuudhaaf gara nama guddicha biyya lafaa dhaqxe. Kiristoosin dhiisuudhaan bakka bu'aa seexanaa kan ta'e luba Roomaatiif kabaja dursuu akka kennituuf jajjabeeffamte. Phaaphaasiin gaggeesstuu olaanaa waldaa Kiristoos kan guutummaa addunyaaf kan lubootaa fi soortuuwwan biyya lafaa hundumaa irratti aangoo qabu ta'uun isaa barsiisa warra Roomaa keessaa tokkodha. Kana malees Phaaphaasiidhaaf maqaa waaqummaatu kennameef. Phaaphaasichi Waaqayyo Gooftaadha jedhamee barreeffamees. Akkasumas kan hin banne yookiin kan hin jijjiiramne jedhamees labsameef. Nama hundumaar kabaji kennamuufi akka qabu himame. Gaaffii lafa onaa iddoo qorumsaa sanatti seexanaan gaafatametu ammas waldaa Roomaatiin itti fufamee gaafatame. Namni baay'eenis kabaja kana kennuuf ni qophaa'e. Warra Waaqayyoon sodaataniif kabajan garuu akkuma Yesuus godhe qorumsa diinaa sanaaf deebii samiin eegu kennan. Waaqayyoon Gooftaa kee qofa waaqessi, isa qofaafis sagadi. Macaafa Luqaas Boqonnaa 4:8. Waaqayyo iddoo kamitti illee taanaan jecha kamiin iyyuu bakka itti namni mataa waldaa kiristaanaati jedhee hin qabu.
barsiisni olaantummaa Phaaphaasii barsiisu kallattiidhaan faallaa barsiisa kitaaba qulqulluuti. Humnumaan fudhachuuf yoo ta'e malee Phaaphaasiin waldaa Kiristoos irratti aangoo tokkoyyuu hin qabu. Warri Roomaa mormitoota akka barsiisota sobduu fi warra ofiin waldaa dhugaa irraa of foxxoqseetti himachuu itti fufan. Himannaan kun garuu mataa isaaniif mala ture. Isaanidha kan alaabaa Kiristoosiin gadi buuse. Amantii isa tokkicha yeroo hundaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanarraa adda of baase. Yihuudaa lakkoofsa 3. Kitaabni qulqulluu namoonni gowwoomsaa isaa adda baafatanii humna isaatiin mormuu danda'an akka gochuu danda'u seexanni ni beeka ture. Sagalee kanaan ture kan fayyisaan biyya lafaa haleellaa isaatiin kan morme. Haleellaa tokko tokko isaatiif Kiristoos gaachana dhugaa barbaraa ol kaasuudhaan barreeffamee jira jechaa ture. Yaada diinichi dhiyeesse hundumaaf Kiristoos ogummaa fi aangoo biyya lafaatiin ni morme. Seexanni karaa ittiin namoota to'annaa isaa jala galchee aangoo Phaaphaasummaa humnaan hundeessuudhaaf akka ta'uufitti akka namoonni itti fufiinsaan kitaaba qulqulluu dagatan godhe. Kitaabni qulqulluun Waaqayyoon ol kaasee nama isa biyyoo ta'e immoo bakka isaaf malurra kaa'a ture. Kanaaf dhugaa inni qulqullaan gadi dhokfamee irra ejjetame. Yaadri meen kun waldaa Roomaatiin hojiirra oole. Namoonni akka hin dubbifnee fi mana akka hin qabaanne taasisuudhaan luboonni qajeelfama isaatiif hin bitamne qofti akka yaada isaanii kana mirkaneessuuf itti fakkeessuudhaan akka hiikanii barsiisan godhame. Yeroo sana ture kan Phaaphaasiin akka guutummaa addunyaatti bakka bu'aa Waaqayyoof kan waldaa mootummaa irratti aangoon kennameefidha jedhamee kan beekamtiin kennameef. Inni cubbuu mul'isu waan balleeffameef seexanni akka fedha isaatiitti hojjete. Akka Phaaphaasichi yeroo fi seera jijjiiruudhaaf yaadu dursee raajiidhaan dubbatamee ture. Daani'el Boqonnaa 7 lakkoofsa 25. Kana hojiirra oolchuudhaaf yaaluudhaaf suutan jenne. Warra Waaqa dhugaa hin beekne garuu immoo maqaadhumaaf kiristaanummaa fudhatan gammachiisuudhaaf jecha wantoota waaqolii tolfamoo isaanii bakka bu'an waaqeffannaa keessa galchuudhaan bifa fakkeenyaa fi hambaaleedhaaf sagaduutti jalqabame. Walga'iin walii galaa godhame dhumarratti waaqolii tolfamaa kanneen waaqessuu labse. Hojii amantii tuffachuu ishee fiixaan baafachuudhaaf Roomaan abboommii isa lammaffaa bifa fakkeenyaatiin akka hin saganne kan dhoowwu sana keessaa haqxee bakka isaa abboommii isa kurnaffaa iddoo lamatti qoodde. Hafuurri Waaqa malee ta'uu jajjabeessu kun aangoo samii kan ta'e kan biroos akka tuffatamu godheera. Seexan geggeessitoota jal'oota ta'anitti fayyadamuudhaan abboommii isaa arfaffaa irratti haleellaa geggeesse. Sanbata isa bara duriitii kaasee kabajamuu isa Waaqayyo eebbise qulqulleesse. Uumama Boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 iddoodhaa kaase. Bakka isaa guyyaa warri Waaqa tolfamaa waaqessan sun guyyaa aduu kabajan bakka buuse. Jijjiiramni kun jalqabatti ifatti hin mul'ifamne. Jaarraa jalqabaa keessa guyyaan sanbataa kiristaanota hundumaan eegamaa ture. Isaan ulfina Waaqayyoof hinaaftota waan turaniif akkasumas seerri Waaqayyoo kan hin jijjiiramneedha jedhanii waan amananiif qulqullina qajeelfamoota isaatti hinaaffaa guddaadhaan iddootti eegaa turan. Haa ta'u malee seexanni bakka buutota isaatti fayyadamuudhaan karaa baay'ee hin mul'anneen dhimmoota isaa gara waldaatti fide. Akka xiyyeeffannaa namoota argachuu danda'utti ayyaaneffannaan guyyaa dilbataa sun kan du'aa ka'uu Kiristoosiin ilaallatu godhee dhiyeesse. Guyyoota kanatti tajaajilli amantii ilaalchisu hundi ni kennama. Ammayyuu guyyaan sanbataa qulqullummaatti utuma eegamuu guyyaan inni dilbataa kun immoo akka bashannanaatti ilaalamaa ture. Seexanni karoora isaa galmaan ga'achuuf karaa qopheessuudhaan dhufaatii Yesuus isa jalqabaa dura geggeessitoota warra Yihuudootaatti fayyadamee akka isaan seerota hundumaa keessaa isa baay'ee ulfaataa godhanii ilaalanitti ba'aa godhanii akka isaan namoota irratti fe'an godhe. Sana booda ifa sana kanaan duraa isaaniif baasetti fayyadamuudhaan guyyaan sanbataa akka guyyaa warri Yihuudootaa hundeessanitti qofa akka ilaalamu taasise. Kiristaanonni guyyaa dilbataa akka guyyaa gammachuutti ayyaaneffachuu yeroo itti fufan warra Yihuudootaa irratti jibba akka isaan abaatan gochuudhaaf guyyaa sanbataa immoo akka guyyaa laguu gaddaa fi guyyaa dukkanaatti akka fayyadaman gochuu eegale. Jaarraa afuraffaa gara jalqabaatti mootii Roomaa kan ta'e Qonxaantinos guutummaa bittaa Roomaa jala kan jiraniif guyyaan dilbataa akka guyyaa ayyaaneffannaa ta'utti labsii baase.
guyyaan dilbataa inni warra waaqayyoon hin beekneen kabajamuu jalqabe. Kiristaanotaanis kabajamuu itti fufe. Kunis seera mootichi waldhabdee warra waaqa hin beekneef kiristaanota gidduu jiru gara tokkummaatti fiduuf baase. Yoo guyyaa adda addaa waaqeffachuu irra guyyaa tokko waaqeffachuutti dhufame, inni warri waaqa hin beekne maqaadhumaaf qofa kiristaanummaa fudhatan hafeetu aangoo fi ulfinni waldaa ol kaafama jedhanii yaaduudhaan mootichi akka labsii kanaa baasuun kan ariifachiise gaggeessitoota waldaa warra aangoodhaaf dheebuu guddaa qaban turan. Haa ta'u malee kiristaanonni waaqayyoon sodaatan baay'een isaanii suuta gara qulqullummaa guyyaa dilbataa fudhachuutti haa geggeeffaman iyyuu malee ammayyuu guyyaa sanbataa isa dhugaa qulqullinaaf akka abboommii isaa afuraffaatti eeguu isaanii itti fufanii jiru. Abbaan sobaa hojii isaa hin xumurre. Aangoo isaa karaa bakka bu'aa isaatii isaanii bakka bu'aa Kiristoos jechuudhaan olof qabu sana hojiirra oolchuudhaaf kiristaanota hundumaa alaabaa tokko jalatti walitti makuudhaaf murteesse. Warra waaqa tolfamoo waaqessu irratti kiristaanummaa gartokkeedhaan deebi'an gaggeessitoota warra kaka'umsa qabaniif namoota waldaa warra biyya lafaa jaallatanitti fayyadamuudhaan kaayyoo isaa galmaan ga'a. Gara yerootti walga'ii gurguddaan warri waldootaa keessatti bebbeekamoo ta'an guutummaa addunyaarra walitti qabaman gaggeeffamaa turan. Walga'ii tokko isaa irratti sanbanni inni waaqayyo hundeesse suuta gadi qabamaa, dilbati immoo faallaa isaa ol qabamaa adeeme. Akkasitti guyyaa ayyaaneffannaa warra waaqa hin beekne kan ta'e dilbanni akka sanbata waaqayyootti kabajamuu fi sanbanni inni kan kitaaba qulqulluu immoo akka barmaata warra Yihuudaatti ilaalamee warri isa kabajanis himatamuu jalqaban. Waanuma waaqayyoo jedhamu hundumaa fi waanuma sagadamuuf hundumaa olitti olof qabuudhaan guutummaa guddaan sun fiixaan ba'e. Lammaffaa Tasalonqee Boqonnaa 2:4. Qajeelfama tokkicha seerota waaqa keessaa karaa shakkii hin qabneen namoota hundumaatti waaqa isa dhugaa agarsiisu jijjiiruudhaaf ija jabaate. Abboommii afuraffaa keessatti waaqayyoo samii fi ardii kan uume ta'uusaa ibsuudhaan waaqolii sobaarraa adda baafame. Guyyaan torbaffaan akka guyyaa boqonnaatti qulqulleeffame kan boqonnaaf namootaaf kenname hojii uumuu waaqayyoo hojjeteef yaadannoo akka ta'uufidha. Waaqayyoo burqaa jireenyaa hundumaa fi kan kabajii fi waaqeffamuun maluuf akka ta'e yeroo hundumaa sammuu namaa keessatti akka eeguuf yaadame sanbanni kenname. Seexanni namoota hundumaa amanamummaa waaqayyoof qaban irraa fi seera isaatiif abboomamuu irraa deebisuudhaaf dheebota. Kanaaf jecha karaa adda ta'een abboommii isa waaqayyo uumaa ta'uusaa dubbatu haleeluu irratti xiyyeeffata. Warri Pirootestaantotaa guyyaan Yesuus du'aa ka'e guyyaa sanbata kiristaanotaati jedhanii fuula duratti dhiibaa jira. Garuu ragaa kitaaba qulqulluun qabu. Kabajni akkasii guyyichaaf Kiristoosiinis ta'ee bartoota isaatiin hin kennamne. Guyyaa dilbataa akka sanbata kiristaanotaatti kabajuun bu'uura dhoksaa seera malee jiraachuu isa bara Phaawulos iyyuu mul'achuu jalqabe sana qaba. Lammaffaa Tasalonqee Boqonnaa 2:7. Waaqayyo yoomiif eessatti mucaa paappaasii kana mirkaneesse? Jijjiirama kitaabni qulqulluun hin deeggarre kanaaf sababni ga'aan kennamu maali? Jaarraa ja'affaa keessa paappaasiin jabaatee hundeeffame. Teessoo aangoo isaatii magaalaa guddittii Roomaa keessa godhachuudhaan geggeessaa amantii warra Roomaa mataa waldoota hundumaa akka ta'etti labsame. Waaqa tolfamaa waaqessuun paappaasiif karaa gadhiise. Jawwichi humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaa bineensichaaf ni kenne. Mul'ata Boqonnaa 13:2. Yeroo kannaa ture kan waggoonni 1260 dursanii raajicha Daani'eliif mul'ata keessatti hojiin paappaasichaa dubbataman kan jalqabe. Daani'el Boqonnaa 7:25 akkasumas mul'ata Boqonnaa 13:5-7. Kiristaanonni filannoo lama keessaa tokko qofa filachuudhaaf dirqaman. Sagantaa fi waaqeffannaa paappaasiif dursa kennu yookiin immoo fannifamu, ibiddaan gubachuu fi mataan irraa muramuudhaan du'u. Inni Yesuus warri isin hore obboloonni aantiin keessanii firri keessan illee dabarsanii isin kennu. Isin keessaas kaan ni ajjeesu. Hundinuu anaaf jedhanii isin jibbu jedhe sun asitti raawwii argate. Luqaas Boqonnaa 21:26-16-17. Warra amanamootaa irratti ari'annaan dheekkamsa guddaadhaan waan ta'eef yeroo kamirra caalaa dacheen kun dirree lolaa taate. Waggoota 100 lakkaa'amaniif waldaan Kiristoos gara moggaa fi iddoo gadi aanaatti baqatte. Raajicha kanaaf akkas jedhe. Dubartittiin immoo lafa onaatti ni baqatti. Achitti iddoo Waaqayyo akka isheen guyyaa 1260 waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesseef
qabdi turte. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 6. Waldaan Roomaa gara aangootti ol ba'uun ishee jalqabbii jaarraa dukkanaa eegalchiise. Ammuma aangoon ishee dabalaa adeeme, dukkanni isaas jabaataa adeeme. Amantiin Kiristoos isa bu'uura dhugaa ta'e irraa fuudhamee gara Paappaasii Roomaatti darbe. Dhiifama cubbuu fi fayyina bara baraatiif qooda Ilma Waaqayyootti amanuun namoonni gara Paappaasichaaf luboota warra Paappaasichi bakka buutota isaa godhee muude ilaaluu jalqaban. Paappaasichi lafa irratti araarsaa tokkichaaf karaa isaa malee eenyullee gara Waaqayyootti dhiyaachuu akka hin dandeenye barsiifaman. Boodas inni bakka Waaqayyoo fudhatee namni hundinuu mamii tokko malee akka isaaf abboomamuu qabu barsiifaman. Waan Paappaasichi isaan irraa barbaadu raawwachuu irraa jal'imnaan sun adabbii qaamaa fi lubbuu nama sanaa dhiphisu itti fiduudhaaf akkasitti sammuun namootaa Waaqayyoo irraa gara nama isa kufaa, dogoggoraa fi hamaa ta'etti deebi'e. Karaa sana gara mootii dukkanaa isa karaa namoota kanaa hojii isaa raawwatutti deebi'e. Cubbuun qulqullummaa uffate. Yeroo kitaabni qulqulluun gadi qabame, namni ofii isaa muummee olaanaa godhee dhiyeessu wanti argamu waliin dha'u gowwomsuu fi jallina hamaadha. Seeraa fi barmaata namaa ol kaasuudhaan faalamni guddaan seera Waaqayyoo moggaatti achi raawwate. Guyyoonni sun waldaa Kiristoosiif yeroo hamaa ture. Amanamtoonni safartuu dhugaa iddootti eegan lakkoofsaan muraasa. Yooma dhugaan raga baatota malee hin hafne ta'eyyuu yeroo sanaaf waan sobni moo'ichaa argate amantiin dhugaa immoo lafarraa bade fakkaatee ture. Wangeelli ija duraa dhokatee bifi waaqessummoo ni baay'ifame. Gatiin namooti baasuu qabanis akka ba'aa ulfaatatti itti fe'ame. Paappaasichi akka aarsaa isaaniitti qofa akka ilaalaniif otoo hin taane wanti isaan hojjetanis cubbuu isaanii isaaniif dhiisuudhaaf akka gargaarutti barsiifaman. Akka waan Waaqayyo akka namaa ta'e salphaamatti aaree kennaadhaan yookiin namni ofii isaa adabuu isaa arguudhaan immoo qabbanaa'utti lakkaa'uudhaan karaa dheeraa deemuun of adabuun warra du'aniif sagaduun waldaa siidaa fi iddoo aarsaa ijaaruun maallaqa guddaa waldaaf kennuun kanaaf kan kana fakkaatan baay'een akka waan aarii Waaqayyoo isaaniif qabbaneessutti yookiin faara tolaadhaan isaan ilaalchisutti barsiifaman. Sadarkaa argattee kanaan iyyuu utuu hin dhaabbatin waldaan Roomaa gaggeessitoota ishee hunda dabalatee aangoo ishee ol kaafachuu ittuma fufte. Dhuma jaarraa 8ffaa jala Paappaasiin akka waan luboonni ishee hundinuu jaarraa jalqabaatii kaasee hafuuruma aangoo amma qabaniin wal fakkaatu kan fudhatanii turan ta'uu isaanii labse. Kana dhugoomfachuudhaaf akka isaaniif malutti abbaan sobaa sun mala isaaniif dha'e. Barreeffamoonni duraan turan warra moloksee jedhamanii akka wal fakkaatee barreeffamu godhame. Labsii fi gorsi kanaan dura dhaga'amee hin beekne aangoon Paappaasichaa kan addunyaa hunda hammatu ta'uun isaa jalqabumaa kaasee himamee ture kan jedhu argameera jechuun jalqabame. Waldaan ishee mamiidhaan dhugaa gante turte gowwoomsaa kana ni fudhatte. Ijaartonni dhugaa muraasni warri dhugaa irratti ijaaran tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 fi lakkoofsa 11 akka barsiisota sobduu fi gufuu hojichaatti lakkaa'amanii jibbaman. Akkuma ijaartota dallaa Yerusaalem bara Naahimiyaa keessa turan tokko humni namoota warra ba'aa baatanii dadhabeera. Caccabaan jirus immoo baay'ee waan ta'eef dallicha ijaaruu hin dandeenyu jechuudhaaf qophaa'anii turan. Naahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 ijaartonni hundee dhugaa amanamoota ta'an muraasni ari'atama, gowwomsaa, jallinaa fi gufuu seexanni guddina isaanii gufachiisuudhaaf karaa isaanii dura kaa'u kanaa wajjin itti fufiinsaan wallaansoo qaburraa kan ka'e dadhabanii abdii kutatan. Qabeenya isaaniif jireenya isaanii oolfachuudhaaf jecha hundee dhugaa sanaarraa garagalan. Warri gara kuteeyyiin kaan immoo sodaa tokko malee diinota isaaniitiin akkas jedhan. Isaan hin sodaatinaa. Waaqayyo isa guddaa isa sodaatamaa yaadadhaa. Seera lakkoofsa 14. Hundumtus billaa mudhiitti hidhatanii hojii isaanii itti fufan. Warri gara kuteeyyiin kaan isaanii immoo sodaa tokko malee diinota isaaniitiin akkas jedhan. Isaan hin sodaatinaa. Waaqayyo isa guddaa isa sodaatamaa yaadadhaa. Naahimiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14. Hundumtus billaa mudhiitti hidhatanii hojii isaanii itti fufan. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 14. Baroota hundumaa keessa hafuura jibbaaf mormii wal fakkaatu diinota Waaqayyoo biraa dhufa. Garboota Waaqayyoo irraas xiyyeeffannaaf amanamummaa wal fakkaatutu eegama. Dubbiin Kiristoos
bartoota isaa warra jalqabaatti dubbate duuka buutota isaa warra bara xumuraa keessa jiraatanis hojiirra oola. Kanaan isiniin jedhus dubbiin Kiristoos bartoota isaa warra jalqabaatti dubbate duuka buutota isaa warra bara xumuraa keessa jiraataniifis hojiirra oola. Kanaan isiniin jedhus nama hundumaan nan jedha. Dammaqaa. Maariqoos Boqonnaa 13:37. Dukkanni caalaatti jabaate. Bifa fakkeenyaaf sagaduun beekamaa dhufe. Dungoon qabsiifamee bifa fakkeenyaa dura kaa'amuudhaan isaaniin kadhachuun raawwatamaa ture. Wantoonni gadaanoof tuffatamuun iddoo fudhachaa deeman. Sammuun namootaa amma yaadu wanti jedhamu iddoodhaa buqqa'utti gowwoomsaadhaan luboonni ishee ofii isaaniitiyyuu qannoo kan jaallatan halbaadhotaaf kan xuraan waan ta'aniif namoonni isaan irraa qajeelfamuu barbaadan hundinuus kan hin abboomamneef xuraa'ota ta'an. Paappaasii ilaalchisee tarkaanfiin biraan kan fudhatame jaarraa 11ffaa keessa yeroo paappaasiin Giriigoorii 7ffaa jedhamu waldaan Roomaa kan mudaa hin qabne ta'uu ishee labsedha. Labsiin dabarse keessaa tokko akka kitaaba qulqulluutti waldaan Roomaa takka dogoggortee hin beektu fuula duratti isin dogoggortu kan jedhu ture. Kitaabni qulqulluu garuu akka labsii kana hin hordofne mirkaneessa. Paappaasii fi tuulaan moototaayyuu akka aangoo irraa kaasuu danda'u labsuudhaan jecha inni jedhe namni tokkollee jijjiiruu akka hin dandeenyee fi inni garuu jecha nama kamiyyuu akka jijjiiruu danda'u hime. Abukaattummaa kan hin dogoggorre ta'uu isaa olaantummaadhaan dubbate. Kan fayyadamee dhimma mootii biyya Jarman Heenrii 4ffaa wajjin qabu irratti ture. Mootiin kun aangoo paappaasiif abboomamuu waan dideef akka qoqqobamuu fi aangoo irraa darbatamutti yaadame. Mootichi gaggeessitoota biyya isaa keessa warra dubbii paappaatichaa fudhatan isarratti ka'uuf amilee argatan sodaachuudhaan Roomaa wajjin waliigaltee uumuudhaaf murteesse. Haadha manaasaaf hojjettoota isaa keessaa warra amanamoota fudhatee walakkeessa waqtii cabbii keessa ofii isaa kan gad of deebise ta'uu isaa agarsiisuudhaaf gara Roomaatti ce'e. Yeroo bakka paappaasichaa jiraatu ga'etti qofaasaa loltoonni utuu biraan jiraatin bakkee keessa yeroo cabbii sana keessa mataa duwwaa, morma duwwaa fi miila qullaa uffata tuffatamaa uffatee dhaabatee seenuudhaaf hayyama paappaasichaa eegaa ture. Guyyaa 3 guutuu laguudhaan amma inni achi dhaabataa turutti paappaasiif tuullaan sun dhiifama isaaf hin goone. Mallattoo mootummaa isaatii yookiin uffata mootummaa isaatii deebisee uffachuudhaan dura paappaasii irraa deebii eeggachuu qaba ture. Kanaaf Giriigooriin moo'icha isaa lakkaa'achuudhaan aangoo moototaa teessoo isaanii irraa buusuu kan kooti jedhee caalaattiyyuu aangoo isaatiin dhaadate. Kormaa paappaasiif booksituu kanaa fi gad of deebisuuf gaarummaa Kiristoos wal bira qabanii ilaaluun akkam nama rifachiisa. Kiristoos isa balbala onnee nama cubbamaarra dhaabbatee seenee cubbuu isaa qulleessuu fi nagaa kennuufiif kadhatu isa bartoota isaatiin isin keessaa eenyullee dura ta'uu kan barbaadu yoo jiraate garbicha isiniif haa ta'u jedhe. Maatiyos Boqonnaa 20:21. Jaarraan darban hundinuu barsiisa dogoggoraa Roomaa irraa dhiyaatu keessummeessaa turteetti. Utuma sirni paappaasii hin hundeeffamin durallee faalaasamni warri ormootaa xiyyeeffannaa guddaa argachuudhaan waldaa keessatti dhiibbaa geggeessuu eegalee ture. Ormoonni warri maqaadhaaf qofa kiristaana taaneerra jedhan ammayyuu dunkaana falaasama ormootaa jalaan baane. Falaasama sana ofii isaaniitii qorachuu irra darbanii karaa ittiin warra waaqa hin beeknetti dhugaa baanu nuuf saaqa jechuudhaan warri kaanis akka qorataniif sardaa turan. Yeroo sanadha kan dogoggorri hedduun isaa amantii kiristaanotaa keessa seene. Isaan keessaa tokko isa namni uumamaan kan hinduu hin dandeenye du'eera erga jedhamee boodallee kan of beeku ta'uusaa amanuudha. Kun immoo barsiisa amantaa Roomaa isa maqaa qulqullootaan kadhatanii fi Maariyaamiif sagadaniif bu'uura ta'e. Akkasumas inni lubbuun qalbiin jijjiirranne bara baraan dhiphifamaa jiraatti jedhu baruma gara jalqabaa sana keessa amantii Roomaatti dabalame. Kun immoo ammas dabalee barsiisa ormootaa kan biraadhaaf karaa qopheesse. Namni samiitti galuun kennameef qaamaan erga du'ee booda bakki itti lubbuun isaa dhiphifamuudhaan akka samiitti galuun ta'uuf itti dhiphifamutu jira kan jedhudha. Kunis barsiisa Roomaa isa duuka buutota ishee lakkoofsaan hedduu ta'an sodaachisuudhaaf qophaa'edha. Barsiisi sobaa kun akka bakki itti erga du'anii booda sababii cubbuutiif dhiphifamaniif dhiphifamuu sanaan erga cubbuurraa qullaa'anii booda gara samiitti akka darbaniif kan eeyyamamu ta'uusaa kan barsiisudha. Ammas akka Roomaan sodaa fi jal'ina duuka buutota isheetiirraa fayyadamtuuf
barsiisa sobaa kan biraan ishee barbaachise. Kunis barsiisa cubbuu qulleessuu jechuun dhiyaate. Warra yeroo paappaasii of tuulan sun daangaa isaa bal'ifachuuf loluutti yookiin diinota isaa adabuutti yookiin warra olaantummaa hafuuraa isaa fudhachuu didan yeroo adabutti isaa wajjin hiriiraniif cubbuun isaan kanaan dura hojjetan, kan isaan amma hojjetaniif cubbuun fuula duratti hojjechuuf jiran hundi guutummaatti akka isaaniif dhiifamu abdachiifame. Kana malees namoonni cubbuu isaanii irraa qullaa'uudhaan yookiin fira isaanii warra du'an gara dhiphina bara baraatti darban achi keessaa baasuudhaaf qarshii kaffaluu akka danda'an barsiifaman. Akkasittidha kan Roomaan kan maallaqa walitti qabachuudhaan ulfina, qannoof jallina kan walitti qabatte. Inni isheen sobdee bakka bu'aa isaati jette garuu isa gaaddisa mataa isaa jala qabatu iyyuu hin qabu ture. Irbaanni qulqulluun inni kitaaba qulqulluu keessatti caqafame aarsaa waaqa tolfamaaf dhiyaatuun bakka bu'e. Luboonni paappaasichi kaa'ate waanuma hiikaa hin qabne raawwachuudhaan maxinoo fi waynii qullaa sana gara fooniif dhiiga Yesuusitti dhugumaan akka jijjiiran himuu jalqaban. Yaadi isaanii isa Waaqayyoon arrabsuutti lakkaa'amuun akka waan humna Waaqayyoo isaa ofii isaatiiyyuu waan hundumaa uumuu akka qabanitti dhiyeessan. Kiristaanonni yeroo du'uuf wixxifatanitti illee jecha isa samiidhaaf arrabsoo ta'e kana amananii ifatti akka dhugaa ba'aniif dirqisiifamu turan. Jaarraa 13ffaa keessa ture kan mootora paappaasichaa keessaa inni baay'ee hamaa ta'e kan hundaa'e mana murtii dhimmoota hafuuraa. Mootiin Dukkanaa sun sammuu geggeessitoota paappaasichaa hunda ni micciire. Walga'ii dhoksaatti godhatan keessatti seexanni sammuu namoota jalloota ta'anii hunda ni to'ate. Ergamaa Waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne garuu isaan gidduu seenuudhaan galmee qorannaaf murtii akkasumas kan seenaa baay'ee jibbisiisaa ta'an isaan barreessan fuudhee akka ija namaatti mul'atu taasise. Baabiloon guddittiin dhiiga qulqullootaatiin machoof dhiigni qulqulloota wareegamanii humna gantummaa sana irratti akka inni ija baasuuf gara Waaqayyootti iyye. Paappaasiin abbaa irree guutummaa addunyaa ta'e mootonnii fi bulchitoonni Roomaa of tuula sanaaf sagadan. Xumurri dhala namaa kan yeroos ta'e kan bara baraa akka waan harka paappaatichaa keessa jirutti lakkaa'ame. Waggoota dhibbaan lakkaa'amaniif barsiifni Roomaaf bal'inaaf kallattii hundumaan ni fudhatame. Barmaanni isaa kabajaan hojiirra oole. Ayyaaneffannaan isaas akka waliigalaatti ni kabajame. Lubummaan isaa kabajamee bilisummaadhaan itti fufiinsa argate. Waldaan Roomaa akka baroota sanaa kabaja, ulfinaa fi aangoo guddaa akka sanaa argattee hin beektu. Haa ta'u malee yeroon paappaasiif guyyaa isaa baatee kun biyya lafaatiif halkan walakkaadha. Kitaabni qulqulluun saba biratti miti luboota birattiyyuu sadarkaa hin beekamne irra ga'e. Akkuma bara Fariisotaa ifti cubbuu isaanii mul'isu geggeessitoota paappaasichaatiin ni jibbame. Sirri Waaqayyoo inni safartuu qajeelummaa ta'e iddoodhaa kaafame. Aangoo isaanii daangaa malee fi jallinas dhowwaa tokko malee raawwatan. Waliin dha'uun kajeellaan hamaa fi albaadhummaan olaantummaa argate. Namoonni yakka hin qabne gaddeebisuudhaan karaa isaan ittiin aangoof qabeenyaa argatan ta'e. Buufanni namootaa fi luboota da'oo jal'inaa jibbisiisaa ta'e. Paappaasonni muudaman tokko tokko yakki isaanii baay'ee hamaa waan ta'eef amma geggeessitoonni warri kiristaanummaatti alatti jiran gochaa hamaa kana dhaabsisuudhaaf yaalii godhanitti isaan geessisee ture. Jaarraa hedduudhaaf biyya Awurooppaa barumsa, aartii fi qaroomina irratti guddina hin agarsiifne. Kiristaanummaa keessatti dandeettii gaarii fi hama adda baasuu fi beekumsi ni laamshe. Harka Roomaa jala yeroo turtetti haalli biyyi lafaa keessa turte haala sodaachisaa isa raajichi Hoosiyaan dubbate raawwachuu isaa agarsiisu ture. Sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef balleeffame. Ati ana beekuu tuffattee waan dhiifteef anis luba anaaf ta'uu kee tuffadheen si dhiise. Ergati seera koo seera Waaqayyoo keetii irraanfatte anis immoo ilmaan kee nan irraanfadha. Biyyicha keessa amanamummaan, jaalalli, Waaqayyoon beekuu waan hin jirreef kakatanii haaluun, ajjeesuun, hatuun, hejjuun, humnaan namarratti ka'uun, dhiiga dhangalaasuun, dhiiguma dhangalaasuu itti ni dabala. Hoose'aa Boqonnaa 4:6. Dubbii Waaqayyoo balleessuun bu'aa akkasii argamsiise.
Wal'aansoo isa guddaa. Barreessituun Ellen White. Afaan Oromootti kan hiike luba Lammaa Haayiluu. Boqonnaa 3 Jaarraa Dukkana Hafuuraa. Seenessaan Dagaagaa Haftaamuu.